baga dhuftan isinin janna keessattuu Haacaaluu biyya namaa dhaquun naman dhibuu jettee jirta galuu nama Abbo Haacaaluu akkatti galtu siitu beekaa waan jettu terus galum kono nama gala Mujamma asisi ambifne jenne yaadaa jirra welcome baga dhuftan gara fuulduraatti daawwattoota TV Oromoodha isaan qabanne interview godhuuf jiraanna akkasumas irreessaanis Saturday iftaan 28 tti jira Neeknikoomas hinafina Galatoma baga nagayaan dhuftan galgalaas akkasumatti Epic Club downtown 5 fi Faristiira jira akka nafne September 28 guyyaa seena qabeessa guyyaa Oromoo Minnesotaadha Khalitil Oromiyaa godhachuudhaaf teenyaa jechuudha Galatoma baga nagayaan dhuftan Fakkaata sagalee isaaniitiin walaloo isaan jaallatanii fakkaata isaan walumaa wal duraa duubaan akkasumas beektu sagalee teessan akka daawwattoonni yookaan dhaggeeffattoonni TV Oromoodhaa magaalaa kana jiru Oromoon isin jaallatu akka dhageessaniif yoo akka waan jettan daqiiqaa sadii walaloo nuti guyyaa guutuutti fudhadhu Masangamana pambatu talaba facafa tatati tokko du'e tokkon taa'u wal gaggalafa tatati emulee agarbachiisa Oromiyaa maaltu Yaniko gamaketi yaniko sibira gamakon debine ya jalale bira ogara don sadabe duba malintara Matirage yaade ansifila dera kambiram berbadu adunya tanara Son sajalalati atin. Galatoma